Kubbaa ta'utu jiranii sareen itti dhufe baqatanii deeman. Dabtata keenya hedduu nama rifachiisa. Baay'ee nama rifachiisa. Anta akka waan akka nama rifachiisu harkeen beeku. Maaliif akka nama rifachiisa? Keenya kabajamoo fi qaalii sagantaan keenya kan simboo akkuma itti fufatti jira sa'aatiin amma nuti irratti argamtu sa'aatii taphaati. Sa'aatii taphaa keenya kan arraatiin ijoollee tana lamaan shaashaa godhuu deemna. Isaan qofaa miti isinillee shaashaa godhuu deemna. Gadhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turtii gaarii godhaa isinii jenna. Daawwattoota keenya tapha jechuun akkamii hogga jettanii nu gaafattan isiniif ibsina. Ijoollee keenya lamaan Muhammad Nuurii fi Naafi kan baga nagaan dhuftan. Baga nagaan. Jarri kun jara reefan tan sagantaan hojii gaggeessuu turetti ilaalinaadha. Jara ammaa asitti tapha taphachiisu deemnu taphni sun aranaati isin garsiisa tapha. Naatu isin garsiisa. Waniin ani isin garsiisu san ani hima tokko haa jiru. Fakkeenyaaf Muhammad Nuur osoo karaa deemuuti kufe. Yaada jiru kanaan akshinaan takkaahu fakkeenyaaf Muhammad Nuur osoo akka deemu kufe. Hoggaan ji'ee isin garsiise isin jecha san naaf ibsitanii jechuudha. Jecha san yoo ibsitan tokkoffaa taatan yookaan immoo lamaffaa taatan yookaan immoo sadaffaa taatan yookaan immoo afuraffaa taatan jechuudha. Namni sagantaa kanarratti tokkoffaa bahee badhaasa jabaa na biraa qaba. Waliigalee? Badhaasni maali? Badhaasni? Badhaasni moo? Badhaasni uumatti ijoollee xixiqqoo gaafa taphachiisan badhaasanii man dhiifama wajjin. Maaliif beektaa? Karameellaadha ishee. Badhaasa nutti mammalee. Haaya karameellaa babaa kiyya. Dastaan beektaa? Intaa? Firaafiree. Amannuuni. Amanneen sumattaasee. Naanaa ni beektanii naanaa? Hin beeknu. Wallaahi. Naanaan ashii. Daawwattoota keenya gaanii jalqabnaa sagantaan keenya isa duraadha. Eenyurraa jalqabna yoo jettanii nu gaafattan obboleessa keenya jabaa beekamaa yeroo hedduu gaafii akkanaa deebisuun beekamu obboleessa keenya Muhammad Nuur irraa jalqabna. Kam jetta maamee? Hayi. Jalqabu? Xiqqoo ishii ukukubbee keessa galtee. Deebisa kaaye? Xumurteeti? Xumure. Mana nyaataa deemee harka dhiqadhee xumuri kan xumurate bara. Mana nyaataa deemee harka dhiqadhee jee. Daawwattoota keenya mucaan kun hedduu laafaadha arraan tana. Guyyaa arraan tana deebisee jeegaa daawwattoota keenya akkuma isin agartanitti Muhammad Nuur maashaallah baganaa deebiftee obboleessa kiyya galatoomin jedhanii gaafii takkaffaa harkatee jira. Naanaa takka na biraa qabda. Itti aansuudhaan gaa waahila keenya qaalii obboleessa keenya naaf kabajamoo kam jirtan? Deebisi gaaffiin keeti. Laal sirna laala kaasa. Kamera waraabbii. Kamera waraabee faayilli bade. Yoon deebisni anis haa yaaduuf. Daawwattoota keenya hedduudha nama gammachiisaa obboleessa keenya kuni naafiin kun naa haa jiraatu. Deebisaan guutuu fi gimmaashan qabdu hin deebifne. Anaa deebisu. Koi gamaa ni jaalaati. Yaaliin hin jiru bakka oguma takka. Oguma takka hin jiru. Maaliif beektaa? Yeroo tokko carraa wanni jaamu kun yeroo lama deemu oguma takka. Anaa yaaduuf. Amee yaali. Osoo waraabbii irra jiru ifaan baddee. Allah. Ifaan akkana ibsamaa duuba. Kasii bar. Isaa galee fi bar. Amma kan isaa galee siif hin galee. Akkuma Muhammad Nuur jedhee ilaali. Isaa galee akkam isiin galee. Akkaataan itti ibsitu murteessaadha. Beekumsa kenna. Waan ammas waan takka jira. Dhiirti jara haaltee nama hubatti. Maal taate naaf habiibi. Naanaa lama harkate. Gaafii sadaffaa takkaa Muhammad Nuuriif lamaffatti deemnaa gara gaafii lamaffaa na wajjin turtii gaarii gadhaa isin jenna. Daawwattoota keenya akka bohaaraa jirtan abdii guddaa qabna. Mee bohaaraa shaashaa jaa warri gabbaatanii bishaan fidatu barbaaddanis mee guutaa akka fidadhaa hagan gaafii qopheeffadhu.
Wait. Haa Luka. Yaa. Astireet deebisuullee baadhu jechuudha. Haa? Astireetti deebisuullee baadhu. Mee. Qormaata biyyoolessaa. Hayyee. Qormaata biyyoolessaa firii isaa. Haa. Firiin deebi'ee barattoonni gammadan. Daawwattoota keenya kabajamoo fi qaalii maama nurra keenya kun hedduu qaaliidha. Hedduu nama gaariidha. Akkuma isin beektan hedduu waan akkana deebisuudhaan beekama garuu kan waan isin ajaa'ibu kanan deebifne. Xiqqoo deebisee jira. Xiqqoo deebisee jira. Barattoonni qabxii Anaat deebisa. qormaatamanii Firii isaanii arganii gammadan. Gammadani malee maal rifatan? maal rifatan boo? Ni gammadan. Gammachuudhaan gaggaban. Xiqqoo waan jettu. Maashaallah. Xiqqoo waan jettu. Naanaa gimmaasha ni qabda. Naanaa. Cinaa isaadha. Daawwattoota keenya. Cinaa isaanii sin deeffadha. Barataa tokko jira. Intiraansii 590 takka gisee fidu. Akkaman laaleetuma. Gammachuudhaan gaggabee yaada jiruudha. Barreessa keenya Mahamad Nuur hin deebifne gaafii takka harkatee takka dhabee naafiin immoo takka illee harkanne mee ni laallaqa gaafii itti aanu daawwattoota keenya. Hayyee taate dubbiini gaggabaa namaa ol qabaa rabbii taate dubbiini. Jootanii taphatu abbaan itti dhufee rifate. Maashaallah daawwattoota keenya kabajamoo fi qaalii obboleessa keenya naafil akka waan duraan hirriba keessa jiru akka waan dammaqee gaafii kana deebisetti gaafii kana deebisee jira wallaahi maashaallah. Harka deetiin jira harkasii fuudha. Kanatun deebisee jira. Kallattumaan deebisee obboleessa keenya naafil takka irra jiran. Gaaffiin itti aantu gaafa akkam akka taatu. Takkaaf gimmaasha kana. Maali? ati dhuftee jidduu seente tokkocha booksiidhaan dhufte. Daawwattoota hedduu nama ajaa'iba daawwattoota keenya. Daawwattoota keenya. Wallaahi haalaan nama ajaa'ibaa rakkoon isaadha. Xiqqishoo yeroo hedduu kophee bitarratti kaa'amtu kana mirga kaa'atuun beekama inni kun xiqqishoo rakkoo qaba. Sitti maqaa xumursiiska. No. Inni xumuradne. Xumuradhu. Narkaa fudhate. Namoota lamaan tololaa ture. Ati dhuftee araarsuudhaaf jidduu seente. Si araarsuuf jidduu seentu tokko keessa si qabeetiin. Daawwattoota keenya irra deebi'ee sirreeffatee. Muranne duratti waan bar. Wanti kana jiru. Mee daawwattoota keenya hanama ta'uufi anaa nama gidduu seenee waliin adda baasa je'ee ulumaallaa tokko laal isaan kaanin dhaha jeetuma ana dhahe kana deebisee jechuudha. Galatoomaa ammeen keenya harkatee jira naaf hin dhinarin. Magaalaa haran qabdu. Gaafii sadii keessaa lama deebisee jira. Gaafii lama keessaa takka harkattee jirta mee tana gadi ilaalla. Itti aanu naafiidha. لا حول ولا قوة إلا بالله تانوماتو أدنى مباسا قافين تون قافي دوماتي والكده طول رافي وكان مو تكا والكده طهو تكا خرمنا قلواتي أتي أستر طيه أني وانسي كوبس Ija kiyya jira gaafii. Jalqaba namaan eegalee kubbaa taphatu jira. Kakkana kortammoo bineensa. Walitti hin harkaa jiru. Singalee mire.
daawwattoota keenya mucaan kun hedduu sa'aatii yeroo kenniif rakkoon qabu. Osoo kubbaa ta'utu jiranii sareen itti dhufe baqatanii deeman. Daawwattoota keenya hedduu nama rifachiisa. Baay'ee nama rifachiisa. Anta akka waan akka nama rifachiisu harkeen beeku. Maaliif akka nama rifachiisa? Wallaahi nama gammachiisa daawwattoota keenya obboleessa keenya naafiin harkatee jira obboleessa keenya galatoomii nuti kubbaa taphatu jiru sareen dhuftee sareen maariite. Maashaallah. Hedduudha nama gammachiisa. Gaaffii sadii gaafatamuudhaan isaan lachuun lama deebisuudhaan gaaffii takka walqixarra jiranii gaaffii takkaan isii xumuraan hin gaafadha. San yoo beekanii jiraatan isaan keessaa kadura deebisee isin lachuu bakka takkatti isin gaafadha. Isin lamaan keessaa kadura deebiseetu harkata. Kan harka baasee dura deebise. Kan dura harka baasee kan dura harka baaseetu mo'a bakka. Walii galee? Ati maal taate si dhukkuba? Ati hoo? Hai. Laala. Lakkii nama lama dhukkubu yookaan. Laala nama dhukkubu miti lakkii ilaali. Laala sirriitti. Ayyemame. Rabbi nu alaafisu gaa. Deebisuu baannaan. Deebisuu baannaan injifatame. Meere sirriitti ranaa deebime. Harka baaseera waan ta'eef already carranki. Osoo teessumarra jiru teessumni jala cabdi. Daawwattoota keenya kabajamoo fi qaalii kan daawwataa jirtan sagantaa keenya simboo kan sa'aatii taphaatti irratti argamnu guyyaa irraa goolabbii obboleessa keenya Mahammad Nuuritiin goolabame injifatee jira obboleessa keenya Naanaa Habbaa Sadii na biraa qabu tura injifatee jira. Daawwattoota keenya gaa sagantaan keenya kan guyyaa irraadha akkanatti injifannoo Mahammad Nuur keenyaatiin xumuramee jira. Daawwattoota keenya gaa sagantaa keenya osoo shaashaa jettu akka lama jechaadha. Sagantaan taphaa keenya kanaan xumurama. Sagantaan keenya kan simboo kan hafa wajjin turtii gaarii isin jenna.